Dogoggora namoonni yommuu iimeelii banuuf jedhan hojjetan yookaan dogoggoraan wajjiniin ilaalla. Baga nagaadhaan gara Digital Skill Academy'tti nagaan dhuftan. Viidiyoo kana utuu hin ilaalin dursa laayik, koppii, koomentii fi sheerii gochuudhaan akka nu bira dhaabattan isin gaafanna. Guyyaa har'aa kanas dogoggoroota iimeelii irratti namoonni hojjetan ilaalla. Appilikeeshinii iimeelii erga banamee kireetii ta'ee booddee iddoo kanattidha dogoggorri namoonni dogoggoranii. Jalqaba irratti create your own email address kan jedhu kanarratti kireetii kanarratti fakkeenyaa fi tokko lama maqaa isaanii ABC tokko lama sadii fakkeenyota akkasiitiin guutuun kun dogoggoraadha. Haala salphaa ta'een iimeelii kireetii gochuun sirrii miti jechuudha gabaabumatti. Inni kan biraan immoo paaswoordii irratti paaswoordii fakkeenyaa fi tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeeti jedhanii guutuufaa ABC tokko lama sadii afur shan ja'a jedhanii guutuun waan salphaatu hin taane paaswoordii kanallee haga dandeessanitti leetarii nambarii fi simboolii akkaataa of keessaa qabaateen guutuun gaarii ta'a. Kanaafuu dogoggoraa akkasii iimeelii hojjechuu irratti akka hin illee akkamittiin iimeelii banuu akka dandeenyu yuutuubii keenya Digital Skill Academy irraa viidiyoo kanaan dura hojjetame seentanii ilaaluu dandeessu. Laayik, sheerii fi sabiskiraayib godhaa.